Handhuurri Oromiyaa magaalaan Finfinnee yeroo dheeraaf mallattoo qabsoo uummata Oromoo ta'uun qabsoo diddaa gabrummaa fi fincila xumura garbummaaf galtee guddaa turte. Waxabajjii 22 halkan keessaa naannoo sa'aatii 3 goota qabsaa'aa jabaa Artist Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa ganuun diinota Oromoo tumsitee shira farrootni qabsoo bilisummaa Oromoo xaxaniin reeffa isaa simatte. Haceenis akka lammaffaa lubbuun ka'ee jiraachuu hin dandeenyetti addunyaa kanaa fi uummata isaa ifatti baasuuf nuffii fi abdii kutannaa tokko malee dhama'aa fi ture dhiisee akkuma irra deddeebiin dubbachaa ture lubbuu isaa qaalii uummata isaa qaalii mararfatuuf aarsaa godhee darbee jira. Eelame wawaane bo'ahin arganne nimaan koroobis dangaan saan beekamne lafedhaa miiladhe kaleen na kirkirte caraanee warqame Qonqoo na buute caraanee warqame qonqoo na buute. Qeerroon bilisummaa Oromoo baroota qabsoo hadhaa'oo darban keessatti qooda olaanaa ba'achaa turuun gocha tuffii sirni nama nyaataa nafxanyaa dhufaa darbaa uummata Oromoo irratti roorrisaa turaniif ammas itti jiran ajjeechaa Artist Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen mufachuun miira xiiqii fi haaree guddaan magaalaa Finfinnee hospitaala Phaawulos bakka reeffi Hacaaluun jirutti wal ga'uun dhaadannoolee garaagaraa dhageessisaa bulaniiru. Fardattuu garbuu liite biilaa tuttufaa deema baratuu darbuu diide ofiin gungumaa deema. Hacee qabsoon ati abbootarraa dhaalte nuun galma geessi. Gumaa isa du'ee isa jirutu baasa. Siidaa Minilik balaaleffachuun erga si ajjeesise siidaa Birbirsa Gooroo fi masaraa Kolonel Abiyyi jiru ni jijjigsina. Abiyyi mastigoo PP hin simannu. Dhiiga qeerroo waggoota darbanitti qoosuun gatii isin baasisa. Oromiyaan biyya ni ijaarrannaa fi kan kana fakkaatan jechuun miira tokkummaa'uun magaalaa Finfinnee raasaa oolaniiru. Edaa kinubaane binseene anaatiin fakkaane binseene anaatiin fakkaane. Ajjechaa artist kabajamaaf jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa Boonsaan wal qabatee eekamsi guutuu Oromiyaa keessatti finiinuun tarkaanfileen boonsoo barsiisoo fi akeekkachiisoo ta'an hedduun fudhataman. Itti fufuunis lagannaa gabaalee fi cufamuu daandilee qaama qabsoo bilisummaa Oromiyaa egeree ta'uun mirkanaa'ee jira. Gadaa Miidiyaa Neetwoork Gurraandhala 15 handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee. Qabsa'aan ni kufa, qabsoon itti fufa. Edaa kinubaane binseene anaatiin fakkaane.